ummanni Oromoo afaan Oromoo dubbatee yeroo inni magaalaa dhufu uummata barnoota qabne uummata boodattafaa ta'uun isaa har'a dhufe malee yeroo duraatitti kan addunyaan hagaarraa meeshaa ammayyaa qabatteetiin hojjechuu dadhabde dhagaa qulqulluu tokkorra siidaa Aksum kan gahe tolchanii dhaabanii humna isaaniitti fayyadamanii irree isaanii irree qeerroowwan keenya yeroo san turaniifi siidaan sun dhaabachuu danda'eera. Siidaan sun dhaabateera haa dhaabatu isaan har'a kenna haa jedhanii osoo siidaan suni afaan qabaatee kan dubbatu ta'e osoo piraamiidonni Gibxii sunniin afaan qabaatanii kan dubbatan ta'e eenyutu isin ijaare osoo jettaniini eenyu jedhu akkasi kaa ilmaan abbaa gadaa akkasi dubbitu akkasi ka barreeffame dubbisa isinis barreessa waan isin keessa jiru dubbadha gadaan keenya meelbaan dhufura yoomuu kanaafu dubbisaa readers are leaders reading for leading dubbisaa yeroo dubbiftan biyya gaggeessitan yeroo dubbiftan kan akka Abiyyi jaalatamaa fi badhaafamaa taatan jechuudha. Kanuma jechuu barbaada. Tolaas dubbadhee madaa noof oolchaadha. Baay'ee dhifame siin gaafadha. Barattuu Karimaa Aliyyii Goobanaa jedhama. Aliyyii Goobanaa abbaa kiyya baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja. Intala Oromoo qarree Oromoo ta'e akka guddaa aadaa abbaatiin osoo hin ta'in aadaa kiyyaan akka baru afaan ammaatiin osoo hin ta'in afaan kiyya akka baru uffata ambaa osoo hin ta'in isin jaaladha baay'ee si kabaja ilmaan abbaa gadaa gadaan kenna.